Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee baankota akkuma beekamu akka jareen qabadee dhufa guyyaa kaleechaa baankii dashaniin biyyoota 5 qabadee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii qajaree baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessammoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf maatii taatanii immoo sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak marketiin daldala nu ergu saniin har'aa hin dabale moo hin qannasee meeqaan oole jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa akkuma beekamu ethio blak marketii guyyaatti yookaan sa'aatiitti garaagarummaa qaba jechuudha. Ganamaaf galgala ol fakkaata miti hundumtuu garaagarummaa qaba jechuudha. Akka baankii miti jechuudha. Baankii yoo jijjiirame yookaan guyyaa 2 guyyaa 3 hanga torbee tokko turuu hin danda'a jechuudha. Otoo hin dabalin yookaan osoo hin qannasin jechuudha. Ethio blak marketii garuu utuma san onlaayinii irra jiranuu hin jijjiiramaa jechuudha. Egaa salphumatti biyyoota ni qabadee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yewaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis biraankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Egaa karaa ethio blak marketiin guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Guyyaa kaleerree qannase kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira jechuudha. Guyyaa har'aarree akkasuma torbee kana qannasaatuma jira jechuudha. Ethio blak marketii guyyaa har'aarree qannasee jira. Biyyoonni hundumtuuyyuu qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin qannasanii jiru jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii kan birrii 2 birrii 3 shilingii yookaan saantima 50 qannasee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak marketii torbee kana keessa qannasaatuma jira jechuudha. Hamma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 77 fi saantima 98 jechuudha. Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa naannoo birrii tokko irrisee jira karaa ethio blak marketiin jechaadha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 54 fi saantima 20. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 28 fi saantima 48. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 27 fi saantima 83. Hoomarri haalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawwaalaadhaan jechaadha birrii 400 fi birrii 62 fi saantima 68. Duubaa dirhaamiin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantima 45 jechuudha. Birriin Duubaa irree naannoo saantima 30 irrisee jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma Duubaa dirhaamiin tokko immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantima 98. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantima 37 jechuudha. Birrii Saawudii illee naannoo saantima 30 qannasee jira yookaan irrisee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantima 09. Baareen dinaarii tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 71 fi saantima 42. Kuweet dinaarii tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 75 fi saantima 64 jechuudha. Birriin Kuweet dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'aa naannoo birrii 3 qannasee jira jechuudha. Birriin Kuweet naannoo birrii 3 qannasee jira guyyaa har'aa jechuudha. Salphumatti qannasaatuma jira jechuudha. Torbee kana keessa karaa ethio blak marketii qannasaatuma jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa ethio blak market
.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 00 salphumatti birriin Joordaan tokko guyyaarraa birrii 200 fi birrii 51 jechuudha. Karaa itoo black market yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan jechaadha. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itoo black marketiin yookaan gabaa gurraachaan birrii 26 fi saantiba 31. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingin tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 200 fi birrii 39 fi saantiba 68 jechaadha. Paawundiin illee naannoo birrii tokko qannasee jira jechuudha guyyaarraa. Akkasuma immoo paawundi sterlingin immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 20 afurii jechaadha. Yuuroon tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 24 jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 27. Koronaan tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 15. Swiss franc tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 59. Turkii liireen tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 87. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 63 fi saantiba 00 salphumatti birriin Israa'el tokko guyyaarraa birrii 63 jechuudha. Karaa itoo black marketiin kan itti aanu Egyptian poundidha yookaan birrii Egypti tokko jechuudha. Karaa itoo black marketiin birrii 3 fi saantiba 43. Yemerri haalli tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 74. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86. Paakistaan ruupiin tokko karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63. Sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 5 karaa itoo black marketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma akkuma jedhe karaa itoo black market guyyaarraa qannasee jira jechuudha. Kan biraamoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beeruuti yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaan diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya Beeruuti paawundii jedhama. Paawundii Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isin illee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dooloota 3 maqaa dhee jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin dooloota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beeruut yookaan Libneen jirtani Ameerikaa doolaarii herreeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo black market .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jechaadha birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 98 herreeggattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 54 fi saantiba 20 jechuudha. Doolaariin tokkichi kana sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oole waan ta'eef jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.